darbe dubbachaa turre amantoota mata duree jedhu ilaalaa turre. Amantoonni jechuun warra amanan warra itti qabaman. Amanuu duwwaa yookiin immoo ani erga namanii waggaa 8 waggaa 28 waggaa 15 waggaa 18 jechuun hiika akka qabu. Namni erga gooftaa amane wajjin jiraachuu akka qabu. Anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee jiraachuudha yoo baate ija godhachuu hin dandeenye anatti qabattanii homaa gochuu hin dandeessan. Banee nuuru weneen bannaan teessi lammin amaanyi maaman bichaa saayuun barsuu manoo. Addaamtuun badambi barsuu manoo. Isaa wajjin jiraachuu itti maaluma simbira jiru erga amantee wajjin jiraadhu jedhaani. Amanuun gatii naman kaffalchiisu wajjin jiraachuun garuu aarsaa nama kaffalchiisa. Amanuun lubbuu naman kennisiisu wajjin jiraachuun garuu lubbuu nama kennisiisa. Kanaaf amanaan tokko ija amanaa godhachuudhaaf wajjin jiraachuun dirqama. Macaafni qulqulluun mukti tokko ija isaatiin beekama. Ija isaatiin beekama. Ija godhachuudhaaf immoo damee wajjin jiraachuun dirqama. Jirmichaa wajjin jiraachuun dirqama. Kanaaf namni erga amane mee nama simbira jiruun ati amanaadha moo hamataadha ilaali. Namni tokko waaqa hamataa. Namni tokko fayyaasaa hamataa. Namni tokko immoo obboleessa isaa obboleettiisaa hamataa. Amanaan garuu Yesuusitti qabamee jiraata malee hamataan jira. Ebbi keenya eessa jira gaafa jennu amannee wajjin jiraachuudhaan. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Torbee kan nu wajjin ilaalle mata duree lamaan tokko jalqabeera. Amanaan nama kadhataa ta'uu qaba. Nama kadhataa. Dhaqaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 kaasaa sirriitti 35tti dhufadhaa. Hojii ergamootaa kadhatatte maaddii cabsachuutti walii wajjin jiraachaa turani. Baay'een keenya amantoota shiroo fasasillee galateeffannee nyaachuu hin beeknu. Garuu waldaadhu baay'een keenya amantoota ganamaaf galgala kadhataan hin dhiyaannu. Isintu waa'ee kadhataa nu jajjabeessuu qaba. Malee nuyi madaraka irra dhaabannee waa'ee kadhataa ganamaaf galgala asii gadi labsuun kun an akka kootti natti hin fakkaatu. Kan isin dhibu namni jireenya isaa keessatti kadhatan qabu taanaan amanaadha jechuun dhibba nu rakkisa. Fayyuunsaas dhibba nu rakkisa. Kanaaf namni amane tokko maal gochuu qaba? Kadhatatti qabamee jiraachuu qaba. Meetti manamas bira jiruun hin jilbeenfattaa jedhaani. Hin kadhattaa jedhaani. Iyesuus geetaana. Kanaaf amanaan kadhachuu qaba. Matsallee jedhaa namas bira jiruun kadhachuun mirga kee miti dirqama keeti jedhaani. Hin kadhattu taanaan jedhaani. Waaqayyoon arguu hin dandeessu jedhaani. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Inni kana biraan waa'ee mootummaa Waaqayyoo maal kadhanna jennu torban kaaseera jedha mootummaa Waaqayyoo jedhame. Mootummaa Waaqayyoo kadhanna. Mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya irra akka dhufu kadhanna. Mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya wajjin akka wal argu kadhanna. Mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya wajjin akka wal argu kadhanna. Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 nabaasa. የምንጸልየው ጸሎት ምንድን ነው? ስትጸልዩ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ። kadhatuma abbaa keenyaallee amma hunda keessa nu gurra keessanitti jennee dhaggeeffanne kadhata abbaa keenyaallee beektan. Isuma dhugaa isinitti moo isuma dhugaa kadhata abbaa keenyaa hin kadhanna gaafa jennu inni kaan achuma dhaabatee sobee hidhii sochoosa jedha malee kadhata abbaa keenyaallee namni dhibbaan hin beeku. Kadhata abbaa keenyaa kadhata gooftaan wangeela Luqaas boqonnaa 1:7 dubbifne kadhata gooftaan bartoota barsiiseera. Nu barsiisi kadhata jennaan. Baay'een keenya kadhata abbaa keenyaallee mana keenyatti hin kadhannu. Kadhata abbaa keenyaa macaafa qulqulluu irra jira. Ganamaaf galgala kadhata kanallee kadhanneen ba'a. Yesuus gooftaa. Kutaa ammaa kana dubbifanne waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Yesuus guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee dhaggeeffadhaa. Yesuus guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa. Manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo laa jedhaan aduukaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo jedha. Wangeelli kuni wangeela mootummaa Waaqayyooti jechuudha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa. Namootas dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa ture. Namootas dhukkubaa dhibee hundumaatti fayyisaa ture. Waaqayyo si haa eebbisu ta'a. Yesuus naanna'aa gaafa ture isa jalqabaa kan inni barsiise mootummaa Waaqayyoo kan inni lallabes mootummaa Waaqayyoo. Yohaannis cuuphaan የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ dhukkubaa keessanitti fayyitu makiinaa bitattu haadha manaa fuutu abbaa manaa argattu tun taane isa jalqabaa mootummaa Waaqayyoo maal ta'e dhiyaateera jedha. Isa jalqabaa tallaaquu talikoo immoo Great Commission isa jalqabaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedha. Isa jalqabaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera.
jenne Yesuus. Jalqaba mootummaa Waaqayyootti. Mootummaa Waaqayyoo iyyaa mootummaa Waaqayyoo edaka. Namni tokko mootii tokko utuu bakka qabatin diina loluu hin danda'u. Utuu sultaana fudhatin seeqana loluu hin danda'u. Dhaggeeffadhaa asitti. Utuu bakka qabatanii bakka raagiyaan sirreeffatin utuu hattee hidhin diina loluu hin danda'u. Seexanaan bayyesuusin jechuudha. Mootummaan bayyesuusin jedhu nu keessa jiraachudha. Bayyitee jechuudha. Mootummaan fayyisuu danda'u nu keessa jiraachudha. Namoonni baay'een dhibeedhaan dhibeetti kan darbitan bannaan ta'utti እግዚአብሔር መንግስት ለደልን jireenyi keenya keessa maaltu jiraachuu qaba gaafa jedhu የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ውስጥ መኖር አለበት። የመጀመሪያ የጸሎታችን ርዕስ መኪናና ቤት ቀብዬ ስጦታ አይደለም። የመጀመሪያ የክርስቲያን ስጦታ በእግዚአብሔር መንግስት መሞላት አለበት። ቤታችን፣ ህይወታችን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መኖር አለበት። በእኛ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ከሌለ ጠላት እኛን ትቶ አይሄድም። ምክንያቱ ቁጭ ብሎ ነው ነው ያለው። ሞቱማ ዋቀዮ ሲኬሰ ጅሩታና ዳይሬክትሊ ሞቱማ ዱከና ሲኬሰ ኢሰከነ ዋንቶ ኮሸኪ ቀባቲ ሞቱማ ዋቀዮ ሲኬሰ ጅሩታና ናናና ሰራይፋ ትሬኛ ከቀበተ ከጅሩ ሞቱማ ሰጠና አዱኛ ከነሎላ ከጅሩ ሞቱማ ለቀዋንቴ ሞቱማ ዱከና ሞቱማ ኢፋ ሞቱማ ዱከና ሞቱማ ዳብሎ ይሰወካ ኩማ ለማህር አደረበተ ሞቱማ ኢፋሞ እከፈዳሲ ሞቱማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወካ ኩማ ለማህር አዱ ተይሰደለት ሻከነ ቢየዋ ቀራፍ ነይሰሩ ኢፋ ቢየዋ ቀራፍ ነይሰሩ ነጋ ቢየዋ ቀራፍ ነይሰሩ አረጋን ቢየዋ ቀራፍ ነይሰሩ yeroo addunyaan jeeqamtu maaliif akka jeeqamte sitti himnu mootummaa addunyaan nu bitaa yeroo taane mootummaa waaqarraan nu bitaa ola dabalata yeroo addunyaan dhibbijaaf jaatamii ja'an bofichi bineensichi addunyaa qabatee raasu kan nu sanaa jennee jiraannu alaa bitamna tun taane keessaa bitamna ሀበጋቲያ ውጭ ያለ ነገር አይገዛንም። በእኛ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት እኛን ገዝቷል። ማኒፈከት ራቆምቱ ስትመራ እቴፈ ሲከሰ ሞቱማ ዋቆ እትቦ ማቱ ሲቢቴ ረሳራሞ ሰኬሳት ይላል ጋፈና መቃጎፍታ ኢየሱስ ማልተተን ማቱ ሲቢቴ ይላል ኢሰ ከሳሞ ሳላ ሲቢቴ ይላል አንካሊን ራፈም ነፍ ገዳመ ካሊን እንድባነፍ ገዳ ቢታሜን ጅራይላ ከነቢ ተቦይላመ ሞቱማ ጃለላት ይዳ ሞቱማ ነጋት ይዳ ሞቱማ አረገል ፊት ይዳ ሞቱማ በቆናት ይዳ ሞቱማ ብመዱማ ይዳ ነምቶ ኮዳ ወዳ መጀራሲታ ባየን ከኛ ሰዓላኑ ቢቴራ አውትሳይድ ሰዓላቱ ቢቴራ ከና ጅሬኝ ከኛ ጉዴን ገለማው ገልገላንደ ጅሬኝ ከኛ ሃሎተ ሙለተን እንደ waldaa keessa jirra kan ulaagaa guutuu dadhabne waldaa keessa jirra kan nu eebbifamuu dadhabne torbee dhibbanneera ja'a 33 yeroo hundumaa kutaa kana qabadha duraan dursaa mootummaa waaqayyoon qajeelummaa isa barbaadutti yaada garaa keessanii maal godha hidha duraan dursineetu mootummaa waaqayyoon barbaadetin hin fayyitu dhukkubatti dhibban sitte yeroo dhukkubsattan duwwaa akkas dhuftan beeka yeroo dhukkubsattan duwwaa akkas hin dhuftan keessumaa utuu rakkina hin qabnu ta'e waldaan namni nuyi isa dhugaa takka itti maalmas bareeruun mootummaa waaqayyoon hidhami waldaa gottu maleedhaan maaliif dhukkubaa fi hiyyummaa dadhabdee waldaa dhuftaa hidhaani isa dhugaan isinitti ba'u isa dhugaa utuu balballutti cufamu ta'e waldaan dhibbaa isinitti ma hin arginu utuu balballi waa'ee banamee biqqi jedhee hin jiru waldaa isa dhugaa kanaaf isa jalqaba jireenyi keenya maaliif bitamuu qaba gaafa jennu torbee laalleera isa kana jedha mootummaa waaqayyoo jedhame eessa ta'a mootummaa waaqayyoo yeet ነው ቦታው መቀመጫው የት ነው ወንበሩ የት ተራቁ በሬፈዳስ mootummaa waaqayyoo ta'uu kan danda'u mootummaa waaqayyoo jiraachuu kan danda'u warra yaanni garaa isaanii qajeela warra qalbii isaanii sirrii keessa mootummaa waaqayyoo eessa ta'a gaafa jennu taa'umsa yoo argate ta'a garaa hamminaan guute garaa jibbaan guute garaa jal'inaan guute keessa mootummaa waaqayyoo ta'uu danda'a mootummaa waaqayyoo sanyiin immoo qoraattii keessatti hin biqila malee hin guddatu mootummaa waaqayyoo sanyiin immoo dhagaa keessatti hin awwaalama malee achi ba'uu hin danda'u kanaaf eessa ta'a mootummaa waaqayyoo gaafa jennu itti mana bira jiru garaa kee qulleeffadhu jedhaan garaa kee qulleeffadhu warri 666 karaa mul'ataas karaa dhokataas miseensa isaanii taanaan bofa isin liqimsiisu maal fayyisuu beekamaa sirrii qabu kan isaan asirratti bofa godhatanii taatu isaanii laphee irratti bofa godhatanii deemanii fi karaa dhokataas karaa mul'ataas sirriitti nargeeffadha dargaggoon doolaara isaanii ilaalanii bofa liqimsitu bakka dargeeffadhaa sirriitti
Bofi kun maal godha gaafa jennu teessoo qulqulluu isa Waaqayyo ofii isaatii akka bifa isaa fakkeenya isaatti uummate keessa taa'aa garaa keessatti waludha. Baay'een keenya amma isa kana isaanis hin haasa'anii nus hin beeknu. Erga bofichi nu galee keessatti ta'uu jalqabee argina malee akka keessa ol kaasaa. Olma kaasaa. Bara baraan ana keessa kan jiru jedhaan mootummaa ifaatiidha. Mootummaa nagaatiidha. Kanaaf iyyuu jedhame garaa koon qulleeffadheedha. Mootummaa Waaqayyoof keessa bulchaadha. Namni erga mootummaa Waaqayyoof keessaa qabaate, mootummaa Waaqayyoo keessa erga jiraate, mootummaa Waaqayyoo liqimfamee galaana mootummaa Waaqayyoo daakaa erga jiraate, addunyaa yoo galagalte samiin lafi samii yoo ta'e jiraatatti bufe. Iyyaati akka jedha itti bufeen jiraadhaa jedha. Jireenyi amantoota mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachisuudhaaf maal gochuu qabaa gaafa jennu garaa qulqulluu jedhame. Ilmaan mar'ataa nana maaliif jedhe Yohaannis? Nu loltuutu isin itti yaada dhagaadhaan asitti nu falattanii galu. Ilmaan mar'ataa, ilmaan buutii jechuudha. Gara mootummaa Waaqayyootu dhufin garaa keessa maal godhaa jechuudha? Qulleeffadhaa jechuudha. Sirraa deebi'aa gara Waaqayyoo. Yaada garaa keessanii sirreeffadhaa. Ilaalcha keessan sirreessaa jechuudha. Ani sirriitti meera waldaa kana raajii dhaga'uun dhufina. Hin dhufina raajii dhaga'u. Mana qaallichaati sagalee Waaqoo dhaga'uu gotta. Mana xinqolaa maaliiti? Mana waa beekuu maaliiti? Sagalee Waaqoo dhaga'uu gotta. Macaafa qabadhaati ajandaa qabadhaati. Afeera faashiniin akkasiin jiru waan akkasii. Mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya keessa akka jiraatu barbaanna taanaan jedha garaa qulqulluudhaan kutaa yeroo hundumaa dubbifatu naa baasaa maal 6:8 Maatiyos 5:8 yaa. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'uun hagammadan. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'uun hagammadan. Isaan Waaqayyoon hin argu. Eeyyuu hin argu. Waaqayyoon argu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'uun hagammadan isaan Waaqayyoon argu. Itti maal masbira yeroo qullaa'aadhaa garaan keedhaan. Garaa keenyatu mootummaa Waaqayyoo kan inni ta'uu danda'u garaa qullaa'aadha. Jara bara kana garaan keenya kutaa qaba. Kutaa. Ebba barbaannaa garaan keenya garuu kifilii qaba. Akka mana biyya kana keessaa kireessuudhaaf kukkutanii dhugaadha. Ebba barbaannaa garaan keenya garuu kifilii qaba. Iddoo tokko jibbattaa, iddoo tokko cubbuuttaa, iddoo tokko hameettaa, iddoo tokko jalina biraattaa akka ittiin ebba mootummaa Waaqayyoo keessaa sana argachuu dandeenya. Akkasitti milkoomina isa mootummaa Waaqayyoo keessaa sana milkaa'uu dandeenya. Sirriitti na dhaggeeffata. Namni tokko fayyuu barbaada taanaan gara tulluu ebbaatti ba'uu barbaada taanaan maal gochuu qaba gaafa jennu mootummaa Waaqayyoo in eebbisa. Eeyyeen eebbisa. Mootummaa hiyyeessaa miti mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo bara baraan silipperii uffanni akka deemu. Mootummaa Waaqayyoo bara baraan eebotaa daaraa ta'anii jooraa ta'anii akka jiraannu. Garuu garaan keenya maali? Yeroo addana dhaabadhe dubbadhu kana viidiyoo Waaqayyoo eessa garaa koorra irratti na dhaggeeffadha. Ollaa keenyaaf garaan keenya maal fakkaata? Waldaa kiristaanaaf garaan keenya maal fakkaata? እግዚአብሔር መንግስት የሚቀመጠው ንጹህ ልብ ላይ ትክክለኛ እውነተኛ ቅዱስ የሆነ ልብ ላይ ነው። እግዚአብሔር መንግስት የሚቀመጠው ከናፍ ያን ገራ ያደገራ እትማን መስመሩ ያደገራ ኩላ ዋቀዮ ከሲፍ ኡሙፍ ይዳ ዋቀዮ ከረዶ ይዳኒ ስልጣናና ደበሊ ታይታና ደበሊ ክብሩን ለተነሞሲ ወጋ ሰገተማ ወጋ ጃተማ ገና ወጋ ዲባብ ደመና ከነን ጀን ያደገራ ኩላ አንፈካታ ያን ገራ ኬኛ አንፈካ እሺ ያን ገራ ኬኛ ኩላ እርገቴ አተብቲ ታሴጠን ሉከስ ያን ገራ ኬኛ ቁልቁሉ እርገቴ ዝኒ ገሌ እንኒ ጡሪ አተብቲ ሉከሰታ ኢሳ ስሪቱ ታማለ ሉከስ ኢሳ ቀጀላቱ ታማለ ሉከስ ኢሳ ኤቢፈማቱ ሉከሰታ አማለ ኢሳ በራበራቱ ሉከሰታ አማለ ኢሳ ግራቱ ሉከሰታ አማለ ካና ሞቱማ ዋቀዮ ኩን ኤሰ ተሶን ሳጋፈ ጀኑ ጀዳነ ዱካ ያደገራ ኩላ ኤዳኒ ያደገራ ኩላ ኩታ የሮዱማ ዱፈኑ ደቄሲን ዱብሱ ፈርፈና ዲደም ያፍርቆስ ኮካሳ ዱፈዳ ገረቱሉ ዋቀዮ ሰቁል ኩላቲ ኤዩ ቶልበው ደንዳ ነማ ሀርኪሳ እንጥራይ ነማ ቀዳንሳ ትሪቴ ነማ ዋን ሶባዱካ ሂምቡኔ ነማ ሶባን እንከከን እጆቹ ያነሱ ልቡም ንጹህ የሆነ ነፍሱም ለከንቱ ያላነሳ ባለንጀራውን በሽንገላ ያልማል ሁሉ ዋቀዮ ትበውከ ሁሉ የፓርቲ በውከ ሁሉ ዋቀዮ የቹን ሞቱማ ዋቀዮ ማልረቱ ለዶርቤ ከና ማልዱ በቻቱ ለዶርቤ ከና ለፎጂ ኬኛ ጅሬኛ ጅራኑ ጅሬኛ ወሊ ጅራኑ ከሰት ማሎች ቻት ኤሰና በቻቱ አከብት ደደቢያቱ ኦፖሌሳፍ ማልያዳቱ ኦፖሌቲዳፍ ማልያዳቱ አበናን ኬኛ አደብስ ኬኛ ከምቱ አማዮኑ ፈዮ ፊንጌ ይዋፉ ፈሜ መለከት ይዋፉ ፈሜው እንዱ ፈሞን ፉ ኢየሱስ ዮኑ ፈዮ ያደገራ ኩላ አርከ ከሰን ገራ ከሰ ረጋዳ የዋቀዮ ይዳ ያደገራ ኩላ አናፉ ሜዳ ሰከን ከጂነ ከሰ ካየዳ ኢየሱስ ዋቀራ ለቤቱን እኮ ኦፊሳቲ ኑ ከሰ ታው ኬኛ ከሰ ታው ኢየሱስ ያደገራ ሰከን ሳቲ ኑ ከሰ ካቹ ያደገራ ሰከን ሰይጣና ኑ ከሰ ባሰ ሰከን ቢየ ለፋኑ ከሰ ባሰ ሰከን ሳቲ ኑ ከሰ ካው ኢየሱስ አገፈታ ከና ወሪ ባዲ ያለ ለፈረት ወልዲቡ ወሪ ቀብዬ
biyyee lafarratti wal dhiibu nummoo saalbaa jirratti wal lolla amantoonni waldaa isa dhugaati utuu waan fooyyee qabu ta'e saafutee immoo bitatte Yesuus gooftaa jedhaa na duukaa yaa Waaqayyo jedhaa yaa Waaqayyo yaada garaa qullaa ana keessa kaayedha yaada garaa qullaa kanaaf jedha ana keessa mootummaan seexanaa ta'uu hin danda'uudha iddoon qabu jedha dubbadhaa ka iddoon qabu jedha seexanni jedha qaallichaan jedha abaarsi jedha Kutamu dubbadhaa abaarsi jedha ana irratti jedha jireenya koo irratti jedha bara koo irratti jedha adeemsa koo irratti jedha humna qabu jedha ani jedhame baattuu mootummaa Waaqayyootiidha ani baattuu mootummaa Waaqayyootiidha kaadhaabadhaa mootummaa Waaqayyoon baadhee deema jedha mootummaa Waaqayyoon baadhee deema jedha mootummaa nagaati jedha mootummaa ifaati jedha mootummaa gammachuuti jedha mootummaa milkoominaati jedha mootummaa eebbaati jedha Bora Waaqayyo bara keessa eebbisu mootummaa eebbaati Bora daakiya hamma kana mini namni lama namni sadii walii galee mootummaa Waaqayyo baatee biyya kana keessatti deeme dhugaa Waaqayyo isa jiraataa qoonqaayina addabaabayii itti kufa hamma garuu waldaa keessatti nu kuffisa addabaabayii maalitti kufa waldaa keessatti nu kuffisa hamma kana mini namni lama namni sadii mootummaa Waaqayyo baateetu biyya kana keessa deeme afurri mudaa waraabessi guyyaaya amma garuu waldaa keessatti yuusa dhugaati kaansariin fayyuudhaaf dirqama waldaa dhufuun qabu bira darbitaa hin fayyu ameeni maali diree ameeni mito mootummaa Waaqayyo baachuudha malee ameeni qallaan maal godhu zini galee kanaaf jireenyi kee eebbifamu jireenyi kee raatiya mee waan tokko isin gaafadha dhukkubni mootummaa seexanaati moo mootummaa Waaqayyooti Waaqayyo dettuusin waaqonni irra kaa'e dhukkubni waaqa biraa dhufa moo seexana biraa dhufa maal hojjetanis keessa Yesuus amante dhukkubsataa moo fayyaa amma ciisaa jira aadaa jira moo mirga abbaa jira maal hojjetanii dhukkubsi keessa Yesuus nu amanne kun hiyyeessa moo sooressa maaf iyyoo daree mana kiraa itti maagalti maaf jaalaa uffatanii deemu ijoolleen kee maaliif gadi gadadoo kan yaabadhu waan sitti maa har'a sirraa dhukkubfa ziflootaan dispeena bagatia aboon Yesuus irraa fudhadheen jireenya keerraa dhukkubfa gara bakana maal hojjetanurraa dhaggeeffatu maal hojjetanurraa ta'ani asuma cinnaa laakii daafatu warri kaan ejja xilquu bulanii qonqaayii bira bulanii mootitti dukkanaa bira bulanii amma addunyaa kana irratti biyya itti oofu ati immoo mirga Yesuus hoo jirta abbaa wajjin hoo jiraachaa jirta maaltu gasi deebise sirraa waraaneera dhaabadhaa narraa waraanameera jedha narraa waraanameera qabeera narraa jedha nan danda'u jedha ani mootummaa Waaqayyoon baadhee deema jedha Hindu kusati kan kemi dulu kubi. Hina barami kan kemi dia bas. Akke padu ikisin kan kemi dikisun. Ati mootummaa Waaqayyoo fudhattee deemta. Umurii malee duutu umurii malee duun sirrii mini. Umurii malee siyattee satanan sinuu Waaqayyo. Amma dargaggoonni umurii malee duun hingee namni hingee maa uume Waaqayyo. Macaafni qulqulluun qajeeloon umurii dheeraa jiraatu. Ola gaati ala bakas. Kadhata tokkoon kadhadha. Maqaa abbaaf kan ilmaa kan afura qulqulluun torban tokko keessatti jijjiirama waggaa dheeraaf. Bravo la haraba bagaya dia jekatro. Baati sammit የሚገርም ለውጥ ወደ ቤታችሁ ይገባል። እያ mootummaa Waaqayyoo jedha. Dekor daivos pene ali abagatia. Ani beeku Waaqayyo nama sadiif lolan kaasanaan. Maayo dhaabbatteeamenyatti maal miti kiraalo. Nama sadiif lola fiillafiiti lola Waaqayyo. Nama sadiif guyyaa kana faradaaf Waaqayyo. Tona raba kaya. Iya sagale ol kasa mootummaa Waaqayyoo jedha. Ela gati ala raba kaya. Karati beekamne silola. Kagati kasunda ya habrotia. Kallatti ati beekne silola.